har'aanatu kaffala. Ta'u har'aanatu kaffalu qabu. Lamaan keessanuu dhiisa har'a guyyaa har'aanatu sin danda'a. Qorichi kun qoricha piilsii mala ittisa doomsaa miti maal goota? Dhugumayyuu ati da'uu hin dandeessu yookiin dhaluu hin dandeessu maaliif baattee deemta? Qorichi kun haadha manaa koof hin bitee kanaaf hin baadhee deema. Hiriyyaa koo wanta kana keessa of hin galchin. Dhugaadha. Malli ittisa doomsaa dhimma dubartootaa malee dhiira ilaallatu. Hoon harkaa fuudh! Dafiin harkaa fuudh! Mucaa keedha. Maal? Waan fedhii kee guuttattee akka nama si nagarree jootaaf narraa baqatte. Ammallee wanti kun dhimma dubartootaa qofaadha jettee ilaalta. Kanarraa maal baratta? Waa'een mala ittisa doomsaa dubartoota qofaa osoo hin taane dhiirotas ni ilaallata. Kanaaf abbootii manaa keessan wajjin mari'adhaatii mala ittisa doomsaa isiniif ta'u filadhaa.